Welcome to Grade 9 Chemistry Unit 1 in the Review Exercise Answer. Baga nagaan kara barnoota chemistry kutaa sagalaffaa nagaan dhufni jecha arra wani ilaalu Unit 1 in the Review Exercise ilaalla jechuudha. Boqonnaa takkaffaa jechuudha kan gilgaala dhumaa jechuudha exercise dhumaa laallaa jechuudha arra wajjini tanaaf akka dhumatti akka nu wajji turtan isin afeerree jechuudha. Okay, let us start with the part 1. Let us say true or false. Start from 1. Identify whether each of the following statement is correct or incorrect. Give your reason for considering a statement to be false. A. Atoms of the same element have the same number of protons. So this is a true statement. So atomiin elementii wal fakkaatu keessa jiru tokko protonsi lakkoofsa protonsi wal lakkoofsa protonsidha wal qixa qaba jee waan wal fakkaatu qaba jee tiruudha dhugaadha jechuudha. B number B tan halaalume atoms of different element can have the same number of protons. False jechuudha asirratti amma false ta tanaafu haala kanaan tiyaana jechuudha itti hafuunu. Okay, C. Atoms of the same element have the same number of electrons. True ta dhugaata. D kana ilaalume atoms of the same element have the same number of neutrons. False. The same number of neutrons hin qaban jechuudha. Elementoonni atomiin elementii wal fakkaatu tokko keessa jiru lakkoofsi neutrons isaanii wal qixa miti jechuudha. Okay, E. The S sub level contains 2 electrons. True dhugaadha jechuudha. 2 electrons qaba ka S sub level since 2 electrons qaba jechuudha. Akkasitti barattanii jirtanii jechuudha. F kana ilaalume the D sub level contains 5 orbitals. This is also true dhugaadha jechuudha. 5 orbitals qaba deep sub level when ingarte orbitals 5 orbitals qaba jechuudha. Okay, G. The 4s sub level comes before the third sub level. True dhuga kunis 4s sub level 3d sub level dura dhufaaji sirriidha jechuudha yeroo configuration electronota katabna jechuudha barbaaditi. Asitti immoo asitti samma haan kun maal jaa the fundamental particle not present in hydrogen atom is the proton. Fundamental particles gartee hydrogen atom keessatti argamne protons dha jee soba protons miti. Okay, question number I. Isotopic elements contain the same number of neutrons. False. Soba tachu kunisi. J. An alpha particle is composed of hydrogen ion. True. Alpha particle kan ini kabu alpha particle helium particle ida jechuudha. Sanaafu helium ion ida. Sanaafu maal ta'a dhugaa ta'a jechuudha. K kana ilaalume the mass of an element is almost equal to the mass of protons. Soba jechuudha. Maasiin elementoota hangi elementoota sun lakkoofsa protonsitiin wal qixaa jaa sirrii miti kuni. Sanaafu part 2. Okay, let us start with part 2. Write the missing word in your exercise book. Look. Number 2. The mass of an atom is mainly concentrated in dash. The correct answer is what? In its nucleus. Okay, the diameter of an atom is dash times that of the nucleus. So 10,000 times that of nucleus. Okay. Okay, number 4. The energy level in the third principal quantum number can accommodate dash electrons. So can accommodate 2n square, 2 electrons. So haala kanaan
deebisuu hin danda'u qabdan jechuudha isinis. Okay, number 5 part 3 gives appropriate answers for the following question. 5. Draw dramatic representation of following atoms by using a shell or energy. Okay, let us see the dramatic representation of electrons. Look, this is the electrons for such A to D okay, look laal shanaffaa deebisa'aan berylliumidha. Kanaafuu haala kanaan wanni isiidhaa sab-levelin isiidhaa kaa'ate jechuudha. Kana fakkaatti. Biinis haala kanaan fluorine haala kanaan design ta'ee jira jechuudha. Inni caatis deebisaan caatis kana jechuudha. Haala kanaan 14 proton neutrons ta'ee akkasitti haala kanaan kaa'achuu silikaniidha kuni kunimmoo potaasiyeemidha. Haala kanaan aarraa haga daan deebisaa shanaffaan isa kanaaf dramatic representation garee gartee wanni kanaati jechuudha. Haala kanaan design gootanii isin gaafii kanaa yeroo isin gaafatamte haala kanaan design gootanii kaaftanii jechuudha. Okay, hara gaafii itti aantu deebina. Okay, question number 6. Look, write the electron configuration of the elements. Use quantum mechanical model. Look, okay, the answer. Garte sulfuri 32 kana 2 8 or kana jechuun 1s square 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 or in the neon 3s2 3p4 haala kanaan bifa kanaan wanita so chromium kanas b kanas 52 so 24 kana arganiidhaan wanni goona 4s1 3d5 ta'a jechuudha. Deebisaan isaati. Inni caan kunis maal ta'a 56 wanniidha jechuudha. Ayiraniin 56 kanaafuu arganiidhaan wanni ta'a 4s2 3d6 kana jechuudha. Haala kanaan deebisaan isaa kana jechuudha. Okay, kan itti aanu d dha. So copper ini kuni 64 26 ila 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 or argon 4s1 3d10 kanatu kati kanan deebisuu qabnu gaafii kanaan si gaafatamtu qormaata irra saa ta'u hundi irratti akkasitti bifa kanaan qabattanii deebisuu isin barbaachisa jechuudha. Kanaafuu jabaadha. Okay, gaafii torbaffaa. For the element in question number 6. A. Give the valence electrons for each. Al gaafii lakkooftichaffaa sanirratti hundaa'ee kan gaafii gaafatu. Aan kun maal jedha? Give the valence electrons for each. Valence electrons kannaa jedha. Aansarii ilaalla. Aansarii gartee A kana jechuudha. 3s2 3p4 ta b 4s1 ta c 4s2 ta afurfan d 4s1 ta respectively tartiibaan jechuudha.
haala kanaan dalagama gaafii A kuni. So kuni deebisaan gaafii baadhaa kunis asirra give the number of neutrons for each. Lakkoofsa neutrons dha hundaafuu godhi jaa. Kana jechuun aansarii maal jedhu tokkoffaan jechuudha. Aan maal ta'a 16 baay'oo 28 caayoo 30 daan 35 respectively jechuudha. Haala kanaan deebisaan isaa kana fakkaata. Okay, gaafii 8ffaa. In a certain atom, the last electron has 3d2 electrons configuration. On the basis of this, A. Write the electrons configuration of the element using a noble gas as a core. Answer. Look, argon 4s2 3d2. Kanata being kuyo malta. Write the electron configuration using the main energy levels. The main energy levels ini adalah kata bija. So tanafu malta answering 2 8 8 4. Tak sudah. Okay, see, cakap salah lume. What is the atomic number of the atom? Atomic number ini atomic number saja. Answer ilah me. Tidak lama tak sudah. Dan kunis, what are the valence shell electrons of the atom? Kaja, malta answering 2 tachu. 2 ta. So ini tanu. Eta. How many protons does the atom have? Protons ini atomin sungkap dumal mega ja tidak lama cu. So gafi sagala fatih nume. What is the relative atomic mass of an element whose isotope composition is 90% of 220x and 10% of 22x ya. Answering kana tachura 2.20 tachura kanafu ala kanan Dave nachura. Okay, part 4 short answer type question. Okay, number 10. Comment on Dalton's atomic theory and the areas in which modifications were made. Answer. The following modifications were made on the atomic theories of Dalton. 1. Atoms are indivisible and indestructible. Modification yookaan haaromfamuun teorii gartee atomic theory kana waltee waa'ee Dalton jechuudha. Kana jechuudha tokkoffaan maal jee atoms are indivisible atomiin hin hiramu indestructible hin baduun hin barbadeeffamu yookaan hin dhabamu jechuudha. Lamaffaa all atoms of a given element are identical in mass and in all other properties. Elementoonni atomiin elementii tokko maali lakkoofsa hangaachuu maas wal fakkaataa yookaan wal qixa qabanii property amaloota isaanii hunda keessatti jechuudha. Lakkoofsa agartee hanga maasii wal qixa qabanii ammas immoo property biraa hunda isaa wal fakkaatu yookaan immoo tokko qabanii jechuu isaati. Identical wal fakkaatu jechuudha. Haala kanaan wanni ta'e modification isaa taate jechuudha. Okay. John Dalton made a number of statements about atoms that are now known to be incorrect. Why do you think his atomic theory is still found in a science textbook? Answer. Even though some modifications were made on Dalton's work, his theory was a brilliant and logical explanation of many experimental discoveries and laws that were known at that time. These scientific assumptions were very closely related to what is presently known about the atom. Due to this, John Dalton is often referred to as the father of modern atomic theory. Kana cude bisan gai hala kanan gafi bakka bifa kanaan gaafatamte kitaaba gaafatamte kana bifa kanaan haasari jalatti qixxungoone akkasitti isin hubattaniif isin hojjennee jechuudha. Kanaafuu isin jabaatanii irraa fayyadamuu qabdan jechuudha. Mee sagaayoon Dalton gaafa beekamutti father of modern atomic theory inni haga ammatti gartee doggoron waan modification yookaan haaromfamuun tokko haa jiraattu malee hojii Dalton kana irratti modern atomic theory haa jijjiitee modify gootu malee haga ammatti gartee kitaaba saayinsii gartee keessatti
hagammaaf maqaa isaa kadhamuu fi kan seerri isaa kan teoriin isaa kan lafa qabataa jirtu jechuudha. Kanaafuu faasal of modern atom theory jennaan jechuudha. Ijoolleen jaddaltan kana saayinsii baay'ee beekamaadha waan ta'eef. Okay, kudha lammaffaa ilaallume. If scientists had tried to repeat Thomson's experiment and found that they could not, would Thomson's conclusion still have been valid? Explain your answer. Okay, look at the answer. Me alalu. Why Thomson's ito kunama? Yali Thomson's gagese chura. So answer mata no, because the alpha particle scattering experiment cannot be explained by Thomson's atomic theory. Is valid imte chusati no raja kiba entau sama isa alpha particles in scattering chura. Kasiali kana kun mal siti cannot explain by Thomson's hin ibsan chura hin argatam kan yaadamni hin qopone chura ala kanan answering kana taati chura. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.